Oduu ammeessin dhageessifna dursan gafoota oduutiin eegalla. Raayyaan ittisa biyyaa magaalota naannoo Amaaraa finxaaliyyii faannoo jedhamaniin qabamanii tura hunda bilisa baasuudhaan to'annoo seeraa kanneen jala oolanii fi kanneen baqata irratti du'aan adabaa jiraachuu ibse. Qajeelchi waliigalaa labsii yeroo muddamaa ibsa baaseen magaalota Baardaarii fi Gondar dabalatee magaalonni kanaan dura faannoodhaan qabamanii turan akka bilisa ba'an gochuun danda'amu beeksise. Tarkaanfii fudhataa jiru kanaan gareen finxaaleeyyii kunniin baqachuudhaaf kan saaxilaman yommuu ta'an kanneen hafan amma booji'amaa jiraachuus beeksisee jira. Akka qajeelchi iizii labsii yeroo muddamaa baasetti yeroo ammaa magaalonni garee saamtotaa kanarraa bilisa bahan Bahar Dar, Dabra Maarqos, Dabra Birhaan, Laalibalaa, Gondarii fi Shawaroobit akka ta'es beeksisee jira. Humnoonni kunniin buufata xiyyaaraa Bahar Dar, Gondarii fi Laalibalaa ugguruufis yaalan raayyaa ittisa biyyaa heera kabachiisuudhaan injifannoo irratti galmeessus beeksisanii jiru. Walitti bu'insa guyyaa kibxataa hordofuun roobii ganama immoo humnoonni mootummaa magaalaa Laalibalaa seenuun hanga guyyaa kamisaa kanatti injifannoo galmeessaniin olaantummaa heeraa kabajamaa kan jiru ta'us beeksisanii jiru. Humnoonni kunneen raayyaa ittisa biyyaa irratti yeroo adda addaatti tarkaanfii fudhachuuf yaalii taasisuun mootummaan obsaan haa dabarsu malee dhiifamni godhameef dhiifama kanatti fayyadamuu dhabuun gara olaantummaa seeraatti ce'uu beeksisee jira. Hidhattoonni faannoo mo'aman bakkeewwan hambaa fi dhaabbilee amantaa keessatti dhokachuuf yaalaa jiraachuus beeksisee jira. Kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media oduun gaggabaaboon ammaaf qabanne kanan gammaa dhageettanii oduu badhaan ka walitti deemnu ta'a turtii gaarii isiniif haa ta'u.